calm down, soda, calm down. Mira ke zabai ko taragage. Animo. Soda gudan, kabumba. Oh, okay. इतनी सोडा calm down सोडा फिर किस रे Eshi asli soda difama noof kolchi daqiqa asuma irratti ituma titeessu qixaati qaxxaata qaba keenyatti fumna andanya qixaati Dubbachi si kai. aslimo maata ila Asli dubbachi. dhaggeeffadhu Anna qaxxaa mara kun qabu asli dubbachi. mubeeni eshi obboleessa koo mubeeni Mubedi si kati kan mubedi si. Kan mubedi si asli dubbachi si kai si fana dabama. waa isaa asli dubbachiisuuf an ture rakkoon qabu ishee rakkoo qabataadha ay adabi kai ina sofna okay Maal wajjin adabu barbaadere. la yesani lamanu ana tokko ma lamanu garu yo dal soddoni wal adaba ne namatu bakka eshi sodda bakka so lamanu sodda takiya bakka isana adaba ka no ina dabama waan ina dabamuuf qaba eshi qixaadii tokkoffaa eshi okay shinti beetiin jira Si fasilina adaba rai. ana si adabaadha shinti beetiin jira Maalich. Jirai. jira moo hin Itti wali taa'e. shinti beetiin jira yoo ta'eef shinti beetii keessa dhibbiratti jechuudha laa akkasitti itti qabdee miirra laata qole yoo እንደዚህ ሽንት ቤት ላይ ትይዝና ማለት ነው ናውጣ ሙቤ ኮቱባ የኬሳ ጀቴ ዋምታን ሙቤ ናውጣ አመጣም ሊኩን ሙቲ ቶኮ ጀት ለማፋ warri jimmaa guutuu hundi isaanii seekko irraa ifa harka isaanii kanaaf qalbiin kan koona dhabaate midhaanii bishaan koo biyya taate yaa rabbi deebisii qalbii baate yaa gooftaa deebisii qalbii baate jedhe maal adabde asli qixaatiin afurachiis gatti meen fida sadingunne tokko awoota walitti kubaa gootu adabame diklish Ostin. Kuma di demi saddeetiin immoo kuma didamii sadde wallaahi warabbal kaaba. tokkummaan immaa garafamuu qabdi xilaa ta'u ijoollee Dubaay. Kottaa warri birrii nama nyaatan sun kottaa giftee fi kennaa tokkummaa ajjeefne akka hin saaxilamne. Itabbata. Lammaffaa immoo Tokkummaan Daqiiquma lama qofa naa ofita maaster ta'e qaalla macaala biizii maaster. Muramte. Daqiiquma lama qofa naa ofita biiziin ta'u kana booddee. Maalitti asli? Tokkummaan xilaa ta'u ijoollee Dubaay ajjeefamuu qaba jedhe. Wallahi lachiin keessa wal irratti qaxaqqata wallahi. Messi. How are you? This dhaggeeffadhu. Mubaarikiin leenca guuttadhu kottu jedhin ambassaa moltee naa baloo. Ati mubaarikiin dhiisi ka ati mubaarikiin dhiisi bakka sana dhiisi. Giftarii keetii man ani koo alaa qoo mubaarik maqaa jedhuun beeka malee eenyu akka ta'e hin beeku qoo giftarii keetii yaamtee giftar nu san argiman malee eenyu akka ta'e hin barreedu. Mubaarik Bakka dhiisi kana baasarratti san. hin barre wallaahi maqaa abbaan qabu inni kun mubaarik qofa jedha mubaarik mucaa Ay, giftarii isaa Mubarak wayii. ini tabbasheera karaan cufate dhisi ka duroo no የድሮ ቀራ አሁን የለም ወፍ የለም አትፍራ ያረጀ አንበሳ ነው አልኩት። ያረጀ አንበሳ ነው አትፍራ ያረጀ አንበሳ አይደለም። አርጅቷል አየሬን እንጂ ሮበል ባይ ወን ኛታኒ ዱገኑ ረኮታዬ ሌንጨ ዱሎሜ ሚቲ ከነትኒ ሌንጨ ዱሎሜ ከላዩ ዱሎሜ ትኒ ከዱ ኤገተን ና ጊጠመኝ በለውና አደቢ ፉዱ ጋይ Daqiiqaa lama annaaf tursiisu dabbii adda kutu waan hin barbaanneef. Amma waan biraa itti fufaa tapha biraa barbaaddan. ጌሚ kan biraatti fufna qixaaxi haturu jettee taphichi amma mumeen giftii bitatutti egaa asli nan beeka nummoo yaa magariiba saganna maalumaaf dhaabannee waliin नेटवर्किंग की या मौका जरात नेटवर्किंग की या मौका जरात ब्रुक जिम्मा सिगी वो हबीबी እንደ ሰገሌ ከደገ ዱፌ ሚረ ብራ ቆይ ካይን አራርሲና እንጋፋና ከጀራቲ ሙባረኪ ጉዲቹማ ወሎኒ
دكتور أسليتي ما دكتور واسطيمو عندنا همينو إتقابساجرو هم جتشودا جفترني ساسلا رفيمي كدربتي بيتا كم كون دربتي كيس سافيت إباي في ميتي kita ada sejalan murid demo Muhammad wain god aira oh anggafa jalan dubat tadi master asai fita tu dubat fita dua ya anggafa mata na isa anggafa anggar wali galtin anane ya mafra kun gabu toko fa lama famo kuma kudan kenne darbate fiten nama osi sufture achuma na kacarra rabbi rasi nama fide atuma modde nana jese nan katta baka nana zago dani ratti boni sanan boda ammas dufe kuma kuda torba bitate dufe ammas baka motame de dana abdi gute haka ifinyo hudu bayna ne da bare ndina jesi so amma kuma di dami sadde motame biti amma mo gifti bita tara fiten amma gifti bita totti amma limu benam be kani gafa motani fi wor represent tabattu yu tabagiddu dan na be gifti bita namichi kana fi amma gifti bita jira wato ko shakiran jiru kana tokkeni wol magalati doctor aslim aljettati yaw mira ke sabane ana ma comment jalatti odo adi jirtu sodonni ke wollolani be matoni ganda wara sodda ke ti wollolani mastari nama wollole nanjira nama wollol tani kabda laki warakas jira none nuti la chawta dim kasronji nuti yaw mbekani social media ambe ayul jallanna nuti akka ganda kasoduma namno sontane akabiyati yalna wantefi mornutilma bulala nuti no namto kon molloli sinjiratu si gara fuldurati sinjiratu arra sinjiro okay ma ra wollol tan enyo jin warake wajhi laki wolloli wallahi ma wala comment itu amal bega la wolloli garu doctor asli dimmo joy wansina sojora shi saganta oyi jolle jana master abinat manamni si qabachi san jara ojjini saganta oyi kamna kale sagar gaso ila turre amma solina kamil mijesenu waye jolle duri debi se bargile merri baka tan tari commenting gora kare dubadden turre ko batti alla ke dakka kekko waye mali nigara ki yawan godon qabwa waye jolle duri wata ka gochu nando umata ka dini gochu nando rabbi bira hajiratu rabbi sibira hajiratu ndo ke dano wara suudi jirtaris wara suudi nama qabus wata ka dini gochu nando alla ke amma bira sara komedi tu mirina doctor Ottoman biya bulchu yunda de jolle duri tiktoker asira mal gochu nanda indu bad wata ka rubadanjir doctor amma wali lolla yadda rebuwe Awai samiti ane wai madinatin wal qabateti male ane wai gargaarsa mucaa miila lamaan cite sanarratti biyaas atileetu akka oromoo tokkotti mucaa sana ciraataate waan jedhu yaada sii kaasuun barbaade kaleessa tokko yeroo jalqabe gargaarsi miidiyaa ammoo akkuma teettu namoonni baay'een waadaadha malee hagasni waadaan immoo yaa hin milkaaha ijoolleen miira keessa galanii bo'aati maallaqa kennaa kan turan kaleessa garuu ammas irra deebiidhaan silaa ta'e akkaawuntiin harkasii irra jiraatee kashiin ammanni galeera dhuun jechuun dandeessu utuu atillee wajjiniin dhaabbatte yeroo mucaan akkas ajandaa taatu kana sagantaa guddaa tokko qabneefi waan jedhu keessaan sitti muufan waan dubbatamee rakkoo qabu miti namoonni baay'een gargaaruuf gatii fedhii qabuufi malee utuu waan dheedhii lafaa kaasuu ta'e sin rakkisu waan akkana tarii viidiyoon argine moo I don't know yaada kanarratti yoo si danda'ame ijoolleen kan biraa warri soddaallee jiru jechuudha. Yo misagantaa no nuti sagantaa hin qabanne yaa ijoollee qaqqabachiisneerra namoota baay'ee qaqqabachiisnee jira keessaanii garuu hundinuu qophiidha tolee namni hin beedan jiru adilleetu irratti mana isaa mijeessuu haa ta'u haalas mijeessuu haa ta'u waan tokkoon siin jedhaan daqiiqaa muraasa qofa kennii fi daqiiqaa sana keessatti waan ta'u laaltaati bakka mana keettis haa ta'u mana kee jettis haa ta'u mana nama biraattis haa ta'u girriidhuma qofa ta'ee gargaarsi mucaa akka nafneedhaafi malee namoonni baay'een gurraa qabus gargaaraas. Kalee birrii miliyoona afur guurre jettee feesbuuk irratti maxxansine. Gahaa miti ka dooktori kuma amma fakkeenyaaf miila kee 40 sii kennee miila kee lamaan sirraa kutuutu hin jedhe amma miila kee kennee tamoo miiliina 4 sana dhabda. Inni immaa dhugaa qarshiin fayyaan jijjiiru. Bakka dhibbatti mana babbaruurra sagantuma bareedaa tokko qabu wayyuu eegaltan achumatti turta'e guyyaa nutti himtanii irratti hirmaanna jechuu kooti. Amma yoo anillee asii banee amma akka kaleessa godhaa turtan sunuu sirrii miti. Ati achi mana bantee gargaara jettan warra achi banee gargaarsana dhoowwan jedhee nama 5,000 qabatee ta'a indazii xuru alee nama gargaarsa yoo ta'e ila biyaansi
namni hordoftoota hedduu qabu yooma gargaarullee baate mana osoo namarratti banee taa'uu baate si galami እምቤኩ ካን ፊል አከወኖ በነገራችን ላይ አትናው ሚዲያቲ በዳጎ በዚህ ዋይን ወርዶፍ ተጭුዳ አን ኢንፎርሜሽን ካውደ የታን ኤዲት ሲቲንግ ከማዘ ካን ይላል ዋን ዲንጎ ተንከና ትርት ይላል ያ ወንት ሱን እንድንጉቱ ማንጉቱ ታሪክ አረኮት ኔጌቲቭ እንጅራችሁ ሙቱ ማላ ገሩ እርኒ ጅራችሁ ማላ ከሰገለኒ እንጅራችሁ ማላ ሞሪ ሰገንታን ቀበም ነው ሁሉማን ቀበተሜ ታሪ ኢሳሙ ሚጀቹ ባቴ ዮኪንሞ waan isa daangessutu jira waan ta'eef sagantaan sun guutummaan guutuutti karaa isaatiin milkoofne yaa orga milkaa'uu dhabe immoo sagantaan hafuurra jedheetu manan sa'aatiin sun nafinni namni qophaa'ee jira qalbii mucaasiin cabin eegaa turte waan jedhu dhumaafanii daqiiqaa muraasa amma sagantaan jaraa gahuutti itti fufe malee gargaarsa ta'eetii miti si galee. sagantaa bareedaa qabaa viidiyoo hin hojjannaa irratti hirman. Tima biratti haa xumuramu eegee galame mucoota akkatti tana gargaaruuf bakka dhibbatti mana banuu fi bakka dhibbatti afaan ta'uun hin barbaachisu. Tokko taanii tokkummaa yoo irratti hirmaatan mucattii waan bareeda. Oma kiraanchii bareeda tokkoon bitattu. Oma gillee biyyatti galtee hara itti baafattu wayii osoo manuma laafa wayii bitaniif yookiin ijaaraniif I hope baay'ee natti tolan. Akka dhuunfaa kiyyaatitti ansamoonni tiktookiin kiyyaa adabbii jala jira inshaallah borookii ibtaan gadhiifama. amma yu kana namarraa ergifadhee dhufe rakkoma teeknikaa karaa wanootiin nu mudatee malee ansilaagilee isin kaleessa akkasitti girrigirrii faxxartan san siif mubaarakillee warratti isin attaqaalalee mucattii ofii gargaarsa ture. Miskiinatti gidee roorrifamu dhageettii qabna yaani nagaraan nan danda'u akka dhuunfaa kiyyaatitti hin jaaladhu akkas. Gargaarsa kanallee hedduu itti hirmaachuullee hin barbaadu. infedhulle yeroo mootu akkas miskiinatti roorrifamu hin danda'an gaariin akkas yaada eebbifamaadha wallahi akkasi baqa akkasitti adabbii fudhachuu dhumneera amma sorry magarimni gaheera waan ta'eef asli bakka isii kana baganaa qabattee adabbicha caalaa jechuudha ergaan darbuu qabu qubna garri guddaan anaaf isa kana jechuudha si galee isa kana irratti ati baga eeyyamamaa taate tokkummaa kanallee hin kadhanna guyyaa sana rabbi jedhee yoo barbaadde mana tokko haa ta'u mana kee haa ta'u mana koo haa ta'u waanuma jaa qabu akka goonu famaanaan siin jedha shi habibi kitaabii kee maddu kan bayni okay tokke magariiban sagadee jedha kanaaf sorry hojii akka carraa biiziin ta'e sorry adabbii diduuf himisa hojiidha malee wallahi nama naasaan jiru laala abshir waa'ee madiinaa isaa turre aslii wajjiniin inshaallah sagantaa tokko qabnaa irratti walii gallee bakka kanuma gurraa qabaadhu shi kun dhumma nu hundalaallatuudha rakkoo tokko hin qabu. Doktorillee waan kana akka isaan jabaatanii irratti hojjetan kabajaan gaafan Doktor Asli. FBB Jawaarii wajjin dhaqee wal gahii taa'e warri kaanii itti mammaattee TikTok irraa ariite ijoolleen bakka baadhaa. Amma harrisitti iyyite akkaawuntii kan kee deektiivsi goosisiiftee nama. Deektiivii qoon akkasuma dhiise bara.